Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an Sanyii Abboomaati. Koreen qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa dabalatee gaazexeessitoonni ONN Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu har'a marsaa afuraffaaf mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaatan. Abukaatoon hidhattoota siyaasaa Oromoo Obbo Guddannee Fiqaaduu OMN'tti akka himanitti mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochiitti jiru jedhamuun shakkamanii kan hidhaman namoonni 15 dabalatee gaazexeessitoota ONN lamaan yeroo afuraffaaf mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaataniiru. Himannaa isaanitti banameen yakka shororkeessummaatiin akka wal qabatu kan himan Obbo Guddannee Fiqaaduu heera mootummaa faallesuu fi mootummaa ce'umsa hundeessuu yaalii taasisuun shakkii jedhamuun to'atamanii himannaa isaanitti banameef mana murtiitti deddeebi'aa akka jiran ibsaniiru. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhimma isaanii ilaalchisee mormii sadarkaa duraa adeemsifameen deebii abbaa alangaa dhiyeeffatee jala murtii kennuuf jecha dhaddacha irratti bulfatee tureera. Har'a beellamni kabajamee himatamtoonni hundi bakka dhiyaatanitti deebiin abbaa alangaa kan dubbifame yoo ta'u, deebichis himannaa banamee jiru ilaalchisee ragaa waan hin qabuuf murtiin naaf haa kennamu kan jedhu ta'uu Obbo Guddanneen himaniiru. Bu'uuruma kanaan manni murtichaa sagalee gamaa fi gamanaa erga dhaggeeffateen booda jala murtii kennuuf beellama itti aanu caamsaa 12 bara 2010tti qabachuun hidhamtoota gara mana hidhaa Daalattiitti deebi'aniiru. Dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gaazexeessitoota ONN Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu himati isaanii addaan citee akka hidhaarraa lakkifaman gaafate. Dhaabbanni mirga gaazexeessitootaatiif falmu CPJ'n walabummaa pireesii ilaalchisee ibsa caamsaa 2 bara 2022 baaseen mootummaan Itiyoophiyaa gaazexeessitoota ONN akka hiiku gaafateera. Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu himata isaanii addaan kutuun atattamaan gadi haa lakkisu akkasumas kanneen hojii pireesii hojjetan irratti xiyyeeffachuu haa dhaabu jechuun gaafata. Gaazexeessitoonni kunniin bulchiinsa mootummaa ce'umsa Oromiyaa ABO fi KFO'n hundaa'etti hidhata qabu jedhamanii akka shakkaman CPJ'n abukaatoo isaanii dheera ibseera. Himannichaan balleessan raawwachuun yoo mirkanaa'e hidhaa waggaa 3 umurii guutuu fi du'aan adabamuu kan dandeessisudha jedhe ibsi CPJ'n abukaatoo isaanii eeruun kenne kuni. Gaazexeessitoonni kunneen miseensa ABO kaan waliin guyyoota muraasa dura mootummaa fonqolchuuf socho'aniiru jedhamanii himannaan irratti banameera. Hidhaa ji'ootaaf akkasumas taasifameen booda gaazexeessitoonni Itiyoophiyaa Dassuu Duulaa fi Biqilaan Amanuu himannaan adabbii du'aa qabaachuu danda'u irratti banamuusaa baay'ee rifachiisa jedhe ibsi CPJ kun. Qondaalotni ragaa qabatamaa dhiyeessuuf yeroo gahaa otoo qabanii ji'ootaaf otoo hin dhiyeessin hafuun isaanii himanni kun haaloo bahuu akka ta'e saaxileera jedhan sagantaa CPJ Afrikaatti qindeessituu kan ta'an Anjeelaa Quintal New York irraa. Dassuu fi Biqilaan haala duree tokko malee atattamaan gadhiifamuu qabu. Warreen isaaniin hidhaa tursan sirna haqaa sarban itti gaafatamuu qabus jedhaniiru. CPJ'n nama miidiyaatti dhiyaatee yaada kennu, xiinxalu, odeeffannoo dhiyeessu gaazexeessaadha jechuun ibsama. Waraanni Bilxiginnaa Horroo Guduruu Wallaggaatti hojjettoota mootummaa dirqisiisuun sakattaa waraanaa bilisummaa Oromoof bobbaasaa jiraachuun dhaga'ame. Akka odeessaa maddeenitti warreen waraanni Bilxiginnaa hojjettoota mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaayee Coomman keessaa hojjetan maqaa sakattaa shanee jedhuun guyyaa 10f akka deemanii fi uffata guyyaa 10f isaan barbaachise akka qopheeffatan akkasumas bilbila harkaa qabaachuu akka hin dandeenye itti himuu dubbatu hojjettoonni. Akka hojjettoonni mootummaa kun jedhanitti yoo dinnee nu ajjeesu kanaaf lubbuu keenyaaf sodaannee dirqamnee deemaa jirra. Qaamni Oromoof qabsaa'u keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo kana nuuf beekuu qabas jedhan. Ogummaa qabnuu fi wanta barbaannee hojjechaa osoo jirru dirqamsiisanii qawwee nutti laachuun shanee barbaaddu jechuun waan dabaati kan jedhan hojjettoonni kunneen
mootummaan mindaa keenya nurraa ciruun waraana mootummaa gargaaraa nuun jedhan jedhu. Xumurratti Dr. Taaddasaa Eebbaa hayyuun Oromoo bu'uureessaa fi hoogganaan olaanaa ABO duraanii kan turan dhukkubsatanii yaalamaa kan turan addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Dr. Taaddasee yookiin Fidoo Eebbaan hayyuu Oromoo bu'uureessaa fi hoogganaa olaanaa ABO duraanii kan ta'an dhukkubsatanii yaalamaa kan turan addunyaa kanarraa kaleessa caamsaa tokko bara 2020 boqotanii jiru. Dr. Taaddaseen ammaan dura qabsoo bilisummaa saba Oromoo ABO'n geggeeffamu keessatti cichoominaan dirqama sadarkaa garaagaraa hedduu baataa nama turan ta'uu ABO'n beeksiseera. Dr. Taaddasee Eebbaa hundeessaa giddugala horsiisa qabeenya biqiltuu Itoophiyaa kan yeroo ammaa Inistituutii Leencalloo fi Uumamaa Itoophiyaa jedhamuu fi saayintistii qorannoo xaafii irratti adda duree ta'anii fi barreessaa kitaaba gadaa meelbaa ta'uun isaanii kan beekamudha. Hayyuu Oromoo Jaal Dr. Taaddasaan kurnoota 4 dura hayyoota dantaa dhuunfaa lakkisuun qabsoo sabaa filatanii jiruu fi jireenyi isaanii dirqama qabsoo isaanii irraa barbaadu qooda ba'ataa asiin ga'an addi bilisummaa Oromoo ABO'n yeroo kanatti qabsaa gameessa of biraa dhabuutti guddoo gadda itti dhaga'ame ibsee maatii Dr. Taaddasaa Eebbaa miseensonni keenya mararfattoonnii fi michuuwwan qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata bal'aa Oromoof dhaamsa jajjabinaa hawweeraaf. Miidiyaan FNNs maatii Dr. Taaddasaa Eebbaa miseensota adda bilisummaa Oromoo mararfattootaa fi michuuwwan qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata bal'aa hawaasa Oromoo hundaaf jajjabinaa hawwa. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofaa. Egaan Dr. Taaddasaa Eebbaa boqochuu ilaalchisuun oduun bal'aan nu ga'e. Dr. Taaddasaa Eebbaa Fidoo qabsaa Oromoo gameessaaf bu'uureessitoota ABO keessaa nama hangafaa ture. Dr. Fidoon qabsaa'ota Oromoon mirga isaaf akka falmatu dadammaqsuu ijaaruuf qindeessuu keessatti gahee olaanaa taphatan keessaa nama olaanaa ture. Dr. Fidoon nama kutataa fi hin raafamne arjaa waan qabu beekumsaaf qabeenya namaaf qooduuf obboodha hin jenne turuu isaa keessa beektonni ni dubbatu. Dr. Fidoon qabsoo Oromoo Oromoota bira darbee alagaan akka baruuf aarsaa guddaa kaffaluun alagaa fira qabsoo Oromoo gochuuf nama hedduu ifaajaa turedha. Dr. Fidoon ilmaan Oromoo bakka isaan jiranitti barbaaduun bakka rakkinni isaanirra ga'etti nama abdii itti horaa turedha. Rakkina keessaa baasuufis utuu of hin qusatin nama nan dadhabetu hin jedhin hojjetaa turedha. Dr. Fidoon hayyuu fi hooggana Oromoon horate keessaa nama jalqaba irratti tarreeffamudha. Kitaaba gadaa meelbaa jedhamu barreessuun Oromoon akka seenaasaa isa dhugaa baru gumaacha olaanaa taphatee jira. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaggeessaa fakkeenya gaarii taate laachuun barasaa guutuu duudhaa Oromoo tiksuuf kaayyoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf ifaajuun dabarse. Dr. Fidoon qabsoo bu'uuressee jiraachisee dagaagsee ilmaan isaatti guca bilisummaaf walabummaa dabarsee boqote. Namni kamuu bara baraan lafarra hin jiraatu. Hojiif kaayyoon Dr. Fidoon irratti jireenya isaa dabarse garuu onneef sammuu Oromoota kumaakitilaa fi seenaa keessa bara baraan ni jiraata. Boqochuu Dr. Taaddasaa Eebbaa Fidoo ilaalchisee waraanni bilisummaa Oromoos gaddasaa ibsachuu gidduma kana beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka ibsa gaddaa afaan Ingiliffaan baaseen baay'ee kan gadde ta'uu ibsuudhaan Dr. Taaddasaa Eebbaa lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Najjootti akka dhalatee fi barnoota isaa Jimmaatti akka xumure nama jabaa nama qaroo akka ture digirii isaa jalqabaa Harammayyaa Yuunivarsiitii irraati. Akkasumas immoo Wisconsin State University Ameerikaatti argamu irraati maastersii isaa kan inni argate.
akkasumas PhD isaa Geneticsdhaan British Columbia University kan jedhamu Kanaadaarraa akka argate ni mul'isa. Erga barnoota isaa fixee booddee biyyatti deebi'ee tajaajila kennuudhaaf yaalii godhulleen dararri isaarra ga'ee akka inni biyyaa baqatuu fi Sudaan deemee qabsoo bilisummaa Oromoo ijaaruu keessatti ga'ee akka taphatu isa taasisee ture. Egaan Dr. Fidoon akka ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baase kun kanaatti gaggeessaa olaanaa kennaa turuusaa ibsuun keessumaa adda bilisummaa Oromoo keessatti Central Committee yookiin gumii sabaa akkasumas immoo koree hojii raawwachiiftuu yookaan shanee gubii akkasumas immoo damee dinagdee fi damee dantaa alaa keessatti hojjetaa akka inni turetti waraanni bilisummaa Oromoo ibsa. Egaan Dr. Taaddasaa Ebbaa gaafa caamsaa tokkoo akka isaan dadhaban odeeffannoon qabnu kan inni mul'isu. Dr. Taaddasaan Ebbaan dhukkuba kaanserii sammuutiin yeroo waggoota muraasaaf erga rakkachaa turaniin booddee gaafa caamsaa tokkoo boqochuu isaaniiti oduun Finfinnee News Network kan mul'isu. Dr. Taaddasaa Ebbaa gaafa caamsaa 9 naannoo Virgiiniyaatti gaggeessaan isaanii akka raawwatu qindeessitoonni himaniiru. Egaan isinis achirratti argamtanii akka hirmaattan akka goota qaroo gaggeessaa hayyuu Oromoo kana irratti akka hirmaattan asumaan waamicha isiniif goona. Oduu biyyarraa nu ga'een qonnaan bultootaa fi dargaggoota humni bilxiginnaa aanaa warra jaarsootti jimlaan fixan lakkoofsi isaanii nu ga'ee jira. Haala kanaan maqaan namoota 18 Finfinnee News Network ga'ee jira. Maqaan isaaniis Kaasaa Taamruu, Mallasaa Simee, Tasfuu Tulluu, Tashoomaa Aabbii, Dammuu Kaasaa, Kaasaa Dabocee, Abbush Lammaa, Maamush Habtaamuu, Miindaa, Bojaa Asaffaa, Tolii Habtaamuu, Damuu Taayyee, Ashuu Bojaa, Fiqaaduu Dachaasaa, Shallamaa Katamaa, Taarikuu Katamaa, Addisuu Simee fi Boggalaa namoonni jedhaman gidduuma kana kan bilxiginnaan naannoo jaarsootti kaabaa shawwaa aanaa warra jaarsootti rasaasa dhukaasuun warra bilxiginnaan ajjeesedha. Isaan kunniin oduun Finfinnee irraa ga'e akka mul'isutti gaa'elarra kan turan yogguu ta'u gammachuudhaan rasaasa erga isaan dhukaasanii booddee bilxiginnaan gara mana isaanii gara gaa'ela kanaa deemuudhaan isin shaneedha jechuun namoota kana jimlaan ajjeesuun qileetti darbachuu isaaniiti oduun Finfinnee News Network ga'e kan mul'isu. Egaan kana duras naannoo Bishooftuu keessatti namoota 16 tahan erga hidhee darareen booddee ajjeesee qileetti akka bilxiginnaan darbe oduun Finfinnee News Network ga'e torban darbe nu ga'e kan mul'isu. Akkasumas Aadaa Bargaa keessatti jimlaan piipin uummata Oromoo lammiilee hedduu ajjeesuusaa akkasumas Abunaa Gindabarat keessatti namoota 20 ol ajjeesuu, Aadaa Bargaa keessatti namoota 50 ol ajjeesuu, akkasumas abbootii gadaa Kaarrayyuu namoota 16 ta'an mootummaan kun ajjeesuu, Walloo keessatti lammiilee hedduu fixuu isaa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama.
Egaan oduun Finfinnee News Network ga'e akka mul'isutti yeroo ammaa kanatti bilxiginnaan iddoo afuritti bilxiginnaan Oromiyaa yookaan PP'n Oromiyaa bakka afuritti qoodamtee jiraachuu isheeti kan dhageenye. Haala kanaan warroonni gandummaa fi gareen wal ijaaran tokkoffaa eeguu ta'an dinagdeedhaan warroonni wal ijaaran dinagdee irratti warri xiyyeeffatanii fi dinagdeedhaan kan warra wal ijaaran nafxanyaa waliin garee ta'uun warra of ijaaran isaan keessatti Alamuu Simee fi Caaltuu Saanii akka argamtu akkasumas garee buchulloota haaraa dhuguma Oromoodhaaf dalagaa jirra jedhee yaadu kan deemaa jiru walumasaa kan hin beeknetu jira jedhan. Egaan yeroo ammaa kanatti bilxiginnaan naannoo Oromiyaa bakka afuritti wal qoodanii garee uummatanii socho'aa jiraachuu isaaniiti oduun achirraa nu ga'e kan inni mul'isu. Oduun biyyarraa baay'ee akka mul'isutti PP'n yookaan bilxiginnaan karoora opereeshinii bifa alkallattii ijaarratee socho'aa jiraachuu oduun Finfinnee News Network ga'e ni mul'isa. Haala kanaan dhaabbatni NGO PAD yookaan Positive Action for Development jedhamu Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti socho'aa jiraachuun dhaga'ameera. Kaayyoon isaa akkaataa nageenyi dhufuu danda'u irratti hojjechuu, dargaggootaa fi maatii siyaasa keessaa baasuu irratti hojjechuu, hawaasa maalummaa nageenyaa barsiisuu fi namoota yookiin qaamota nageenya isaa booressan hawaasi of keessaa akka baasu gorsuu kan jedhudha. NGO'n Positive Action for Development jedhamu kun opereeshinii kana maallaqaan kan tumsuu yookaan kan fandi godhudha. Kallattiidhaan garuu hooggansa waajjira nageenyaatiin kan hojiitti hiikamu. Hojii kaayichaa fandi godhuu fi leenjii tokko miseensota kennuun ala hojiilee fi dhimmoota biroo hafan waajjira nageenyaatu harkaa qabaa jedha. Dhaabbanni PAD Positive Action for Development kun dhaabbata basaasaa bifa NGOtiin ijaarameef lammiilee Amaaraan kan geggeeffamu ta'uu oduun arganne ni mul'isa. Araddaatti miseensi torba kan qabu yoo ta'u miseensonni torban mataatti miseensa haga 20-25 of jalatti ijaarratu jedha odeeffannoo Finfinnee News Network ga'e. Yeroo miseensa ijaarratan nama isaan dura dhaabbatuuf ilaalcha addaa qabu adda baasanii galmeeffatu jedha. Hojii sakatta'iinsaa sabboontota irratti geggeessu. Qaamonni of jalatti haammatu abbootii amantaa keessaa kan filaman, abbootii gadaa bocamaa, bakka bu'oota dargaggootaa, haawwaniif dubartoota keessaa bakka bu'oota jedhanii filachuun afooshaalee keessaas miseensa ni filatu jedha. Miseensonni bakka bu'aa jedhamanii qaama adda addaa irraa filataman kun meeshaa cimaa maqaa dhaabbata Positive Action for Development yookaan PAD jedhuun kaayyoo sirna bilxiginnaa hojiitti tarkaanfachiisudha. Harka caalaatti manneen barnootaa barattoota sadarkaa lammaffaa irratti kan isaan xiyyeeffatan dhaabbanni PAD yookaan Positive Action for Development jedhamu kun. Sababnis kaayyoon isaa tokko dargaggoota siyaasarraa bilisa gochuu waan ta'eef. Lamaffaa inni biraan dargaggoonni barattoota hojii dhabdoota kan ta'an kan leenjii basaasaa yuunivarsiitii keessatti fudhachuutti jiran aanaa adda addaa irraa kan walitti qabaman yoo ta'u aanaa tokko nama 25 fuudhamee leenjii basaasaa guyyaa 5f leenjifamanii baafamaa jiraachuu Finfinnee News Network odeeffatee jira.
Isaan kun akkuma leenjii fixaniin aanaa irraa dhufanitti deebifamuun caasaa haaraa bilxiginnaa gandarraa kaaftee ijaaraa jettee deemaa jirtu keessatti hojii damee basaasummaa jalatti ramadamanii hojjetu yookaan ramaddii fudhatu jedha. Oduu biraatiin milishaa haaraan leenjifamee leenjii fixaa jiraachuu isaati kan dhageenye. Milishaan akka haaraatti ijaaramee leenjii xumurataa jiru kun aanaatti nama 75tu leenjifamaa jira jedha. Isaan kun gaachana sirnaa jedhamanii moggaafamaniiru. Isaan kun kan ijaaramaa jiraniifis bilxiginnaan milishoota amma jiranii fi poolisoota irraa amantaa dhabuurraan kan ka'e ta'uu keessa beektoonni ni dubbatu. Isaan haaraan leenjifaman kunis akkuma warra basaasaa leenji'anii humna caasaa haaraa jedhamaniitti ramaddii fudhatu. Milishaa haaraa fi dargaggoonni leenjii basaasummaa fudhatan haaraan caasaa nageenyaa fi waraanaa akka bifa haaraatti PP'n ijaarrattee jirtudha. Kan duraan jiruun addatti. Inni biraan to'annoof jedhamee araddoonni bakka 2-3tti qoodamaa jiraachuu isaati kan dhaga'ame. Sababiin isaas akkaataa dargaggootaaf humna sodaatan itti to'annoof tolutti ta'uudha kan dhaga'ame. Haalli araddoon qoqqooduu kun heddummina dargaggoota araddaa tokko keessa jiraatan irratti hundaa'uudhaan araddaan tokko bakka 2-3tti akka qoodamuuf murteeffamee jiraachuu dhaga'ameera. Inni biraa ijaarsa hawwaniif dubartootaa jedhamee qaamonni PP hojii kana filanii ijaarsa gosa kanaa bakkoota adda addaatti eegalanii jiraachuu isaati. Finfinnee News Network kan odeeffate. Hawwaniif dubartootatu diigaa jira waan ta'eef isaaniin addatti ijaaruu qabnaa jetteeti kan kana murteessite Prosperity Paartiin yookaan bilxiginnaan. Inni biraan lakkoofsa uummataa galmeessuu sagantaa jedhutu akka jiru oduun Finfinnee News Network ga'e ni mul'isa. Kaayyoon dhokataan isaa sakatta'iinsa manatti taasisuu, jiraattotaa fi kireeffattoota adda baasuu, kireeffattoota kanneen ta'an eessaa akka dhufan, maal akka hojjetanii fi kan kana fakkaatu qorachuun qaama nageenyaaf odeessa kennuu akka ta'e oduun Finfinnee News Network ga'e ni mul'isa. Inni biraan bara darbe galmeen kuusaa qabeenyaa hojjettootaa taasifamee turuun ni yaadatama. Bara kana ammoo kan uummataatu galmeen gaggeeffama jechuun hawaasni qabeenya maal qabda, mana meeqa qabda, daftara herregaa meeqa qabda, maallaqa hagamirraa qabdaa fi eessaa fide jedhanii qorannoo fi galmeen hawaasa hiraarsaa jiru jedha oduun Finfinnee News Network biyyarraa argate. Kaayyoon isaa guddaa fi dhokataan saaminsa qabeenyaa fi sakatta'iinsa sabboontotaa gaggeessuu akka ta'e oduun Finfinnee News Network ni mul'isa. Bifoota olitti tuqameen oopereeshiniin al kallattii waraana bilisummaa Oromoo fi Oromummaa balleessuudhaaf bilxiginnaan hojii eegaltee jiraachuu kanas baatii bitootessaa 2022 irraa jalqabee hojiitti bobbaatee jiraachuu Finfinnee News Network odeeffatee jira. Haala kanaan egaa yeroo ammaa kanatti dhaabbatni NGO ofiin jedhu PAD yookaan Positive Action for Development jedhamu Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti ijaaramee socho'aa jiraachuunsaa hooggantoonni isaa lammiilee Amaaraa irraa ta'uu kan Finfinnee News Network odeeffate. Oromiyaa keessatti kan akka faannoo ijaaruu akkasumas immoo Oromoota dargaggoota Oromoo qarreef qeerroo Oromoo siyaasa irraa fageessuu, maatii siyaasa irraa fageessuu, uummanni akka mirga isaa hin gaafanne, uummanni callisee mootummaa abbaa irree kana fudhatee kan bulu gochuu irratti kan xiyyeeffate lammiilee Oromoo kan mootummaa kana wajjin hojjetan caasa haaraa ijaarrachuudhaan uummata irratti basaasa gochuu, sabboontota basaasuu, sabboontota qaama nageenyaa ofiin jedhutti gabaasuu, akkasumas immoo qabeenya uummataa eessaa fidde hagam qabda jedhanii uummata kana saamuu, uummata kana haala garaagaraatiin ijaaruudhaa fi walirratti akka isaan basaasa geggeessan gochuu kanarratti bilxiginnaan bobba'ee jiraachuu isaati oduun Finfinnee News Network kan inni mul'isu.
Haaluma wal fakkaatuun yeroo garagaraatti Finfinnee News Network akka odeeffatetti namoonni bakka garagaraarraa fakkeenyaaf kibba lixa shawaa irraati kaanii naannoo Gujii fa'itti namoonni gara 12 ta'an geeffamanii basaasummaa kana leenjifamanii akka qe'ee isaaniitti deebifamaa turan Finfinnee News Network odeeffatee jira. Egaan gara fuulduraattis waan mootummaan kun hojjetu daba mootummaan kun hojjetu Oromummaa balleessuudhaaf Oromoo laamsheessuudhaaf Oromoo siyaasa keessaa baasuudhaaf daba mootummaan kun hojjetu waan argitan waan dhageessan mootummaa kana keessaas warri hojjettan oduu dhokataa nuuf erguudhaan keessaan nuuf erguudhaan qabsoo Oromootti akka hirmaattan uummata keenyaaf odeeffannoo gahaa akka laattan akka uummanni keenya qophaa'uu fi waan isarratti deemaa jiru akka hubatu ga'ee akka baatan asumaanis gaafannaa waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jennaa tamsaasa keenya irraa kana gammaa ture nagaatti.